Nigartanii mi jimaa kana nigartanii mi qama'eeti lulluu qadhee isin garse jimaan sitti baalaa natti dalluu gaalaa jimaan sitti baalaa natti dalluu gaalaa waan jimaan qabu qama'eeti laalaa jettee manguddoon teenya gaafa dura akkana nutti dalluu gaalaati jimaa yoo feetan amma warri jimaan haraami jiru አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም warri mootummaa rabbi jedhaati jimaan haraamii miti haraamin godina ummata harargeedhaaf maddi dinagdee inni guddaan fi hangafaa jimaad bunaa ol hundaa ol doolaar biyya kanaa qabiitu jima በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር jimaan namni galgala hin qamaa guyyaa immoo jimaa araama godha jimaan qabeenya keenya hanga namni qabu jirutti ni gurguran na waan fedhan haa fidanii caatii warri halaala jedhee dhiibullee ima jira jimaan haraamii miti caatiin haraam እሺ አላህ አክበርን ጊዜ ብር ሲከነኒ halaala ጊዜ ጅማ haraamaatuun eessaa dhufteedha gaafii Leteenya gariin keessan biyya dimokiraasii jirtanii mi yookiin gariin keessan yaadni nama tokko kabajamaadhaa beeki namuu yaada qaba maaliif akkan ayyaadutti yaadini maaliif akkan allaalutti laalini jechuun zamana keenya har'aa kana keessatti waan fakkaatatii miti beeka kulli waan nama mammaraachuu farsho haram janinje biddeenni nama mammaraachuu nyaataa dhugaatiin nama mammaraachitu akkasuma jimaaleen nama mammaraachu akka farshoo nama mammaraachitu jechuudha jimaan akkuma farshoo nama mammaraachaa namni jiru dhibbatti ni kijibe Sheekh Muusaa su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keessan kaafadha gamtaan ulamaa'ii harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hootaaje reejarri hootaa jechaa jira qilleensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaatu. Akka harargeetti qamaaneeti du'aa goona waan kiyya naa itti laffee halaali abbaan tokko haraam jechuun hin dandayu jimaa qamaanee du'aa godhuunii deemna nuti tana qabsoo jalaa hafuun teenya አንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም qilleensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaatu. ni dhumnaanu kamadiin hin jirtu albuun ni jiru jimaa jiraami jimaa kana bal'ifnee dhaabbanneeti gurgurra shaayinallee qabuu barsiifne ilaash fudhannee qabsaa'u nu barbaachise ni qabsoo hin harargeen jimaa kana akkasitti isinii galuu qaba jalaa hafuun teenya amma warri jimaan haraami jiru hujjaan isaanii farshoodhaan wal fakkaataa jechuu isaanii ani nama jimaa qabee makiinaa garagalche nagar nama farshoo dhugee makiinaa garagalche arge an nama jimaa qabee haadhatti daame nagarre nama farshoo dhugee haadhatti daame dhagee nama jimaa qabee obboleettii ulfeesse nagarre nama farshoo dhugee obboleettii ulfeesse arge nama jimaa qabee tuubboo bishaanii keessa karaa makiinaarra rafee nagarre nama farshoo dhugee tuubboo keessa ciisu arge immoo wallahi yoo dubbiin galteef farshoodha jechuun kullumaa khamara al-aqla wa fattara al-badana an al-amali jannabi hadithni kun gamni duraa ka arba'aati karraabodaa ka imaamu ahmed waan surrii nama jijjiiree haadhaa fi jaartii wal nama wallaalchisu jechuudha waan qaama laaffisee ol ka'ee fincaan sagaraa geeffachuu nama dadhabsiisu jechuudha nyaatama nyaannu kana ammoo yoo biddeena nyaachuu baanne namni jabaatee ka'ee haajaa bahee waa dalagachuu hin danda'e ni firraa taa'a firraa ciisa ammoo farshoodha oggojaan farshoon surri nama jijjiirti haadhaa fi jaartii nama wallaalchifti ol kaatee fincaan sagaraa geessuu hin dandeessu firran nama fincaansifti ammoo jimaa oggoo nyaatan jimaanii fi bunni obbaleeyyanuma bunni inni nashaaxuma fida waa gabaa jimaan inni nashaaxuma fida rahmatummaan gara bal'inni sigalee miti ummata jimaa qabuu fi lafa jimaan biqilchitu fakkaata jimaan haraama warri jettan kuni amma fakkeenyaaf warri jimaan haraama jettan kun ujoolleen isin masjiida ijaarra rakkataa gargaarra markaza ijaarra jettanii birriirraa guurtan kuni warra haadha abbaan isaa jimaa qotu warra birrii jimaa nyaateetiin guddate warra birrii jimaa nyaatee dhalate warra birrii jimaatiin biyyaa ba'e akkamitti halaala godhattare birrii jaraa fudhachuu ishi haraama jimaa kana kagartee gizee namni tokko lafaa ka'ee yoo gartee jimaan haraami je yaa'iin dhaabbattu dhimmi jimaa kun waan beekuu qabdan jara keenya masalaan tun masalaa fiqiiti masalaa ijtihaadaati duraan dursee awwalan qabxiin duraa nama gartee jimaan halaal je'ee arrafamuu qabu
kajimaan haraam je'es arraffamuun qabu maaliif masalaan tun masalaa fiqii ijtihaadaati ka haraami je'e waan irra dhaabbatee haraami je'uu qaba ka halaali je'e waan irra dhaabbatee halaali je'uu qaba galgala hin qamaa guyyaa immoo jimaa waa'ee jimaa ummanni Harargee jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa wayitataa akka ta'e ni beekna kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka waldaan ijaaramee jira nan beeka faayinaansiin qarshii rakkinaa akka mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira hojiichi maalirra akka jiru eenyatti hin beeku hin qorannaa kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabu jedhee yaada lafas laanneerra waldaas ijaarree jirra wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu ጋፊ ከሰን ቦራን ደቢሱፍ ኒያል ልጆቻችን እየጨረሰን ያለው ጫት ጥርሳቸውን ፊታቸውን ደማቸውን መጥቶ እየጨረሰን ያለው በጣም መጥፎ ነው። ተማር ጫት የሆነ ስራ ጫት ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም። ረመዳንና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ዝም ብሎ ከራት እስከ ሱር ካልቃመ ያልጾመ እየመሰለው እንደሱ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት ቢመከርበት ጥሩ ነው። የጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ጭም ነው። በተለይ አንዳንድ አካባቢ በጣም ችግር ነው። አከሰቹ ሁኔታ ነው መጋፊ ተጋፍተ ሰኒፍ ደምስ ጥሬታ ወራ ሀረርጌት ይፍዲ ከይሰፉና ነው ከሀረርጌ ላስ ነው ዱ ዱረኮ ጀቹታት ይካን አከን ለመፋረቲ ረመዳን የውቃው ሶመና ፊ ጅማወን ወለት ፊዲ ህንጅሩ namni akkuma fedhetti galgala xararra nga hiraaba hiraabatu yoo jimaanyaan waan soomane kan ittiin fakkaanne kun sirriidhaa miti je kanaafuu yoo itti yaadamee irratti mari'atamee hedduu gaariidha. Keessafuu naannoon tokko akka malee rakkoodha. Kanaaf osoo nu gargaartanii waan kana balleessuu keessatti qooda nu waliin fudhattanii waan jiru dubbate. Keessafuu naannoonni tokko faan akka malee rakkoodha. Gaafii namni gaafate nama Harargeeti, Sheekh Harargeeti deebii sana stireeta deebiseef jimaan balleessina, jimaan haraami jechuu uummatatti himaa waan jiru stireeta dhaameetiin jira. Jimaan akkasitti gartee keellaan adda addaa baay'atuun rakkoon jimarra dhufu kan mootummaa godhanii qabeenya qotee bulaadhaa kana gartee saamuun uummata Harargee kana miidhuun wanni dhufeefi asirraa dhuftee jechuudha dubbiin. Gaafa jalqaba gaafatamu akka shimallis abdiisaa jee guyyaa gaafa ganamaa sana biyya amadiif halaal ture waa'ee jimaa harratti yaadamaa jirraa hunoo akkanas goonee jirraa babal'isuu irratti jirraa maarrillee akkas qopheessinee finfinneetti waan akkanaa goonee maal jee dubbatee ture. Irratti yaadamaa jiraa bal'isuudha hojjetamaa jiraa waan jiru dubbateetiin jira. Amma ammoo erga waggaa hangana ture akka fedhetti uummata kana gixxum godhatee qabatee booda gaafii namni sheekaa namni ustaasni sheekaa tokkochi keessa taa'ee ni qaanfadde guyyaa sana. Gamalee ni qaanfadde. Chi keessa taa'ee gaafate fuulaan dhahuun jimaan haraama maana gaafata waan akkana jechuudha akka jechuuti. Jimaan haraama baduudha qaba. Waan kanarratti mari'achuudha qabdan waan jiru istireeta dubbatee jechuudha abbichuun guyyaa sanii. Kanaaf abbichuudha gaafa jalqabaa sana halaal ture amma haraama ta'e kanaatu deemaa jira wanni jimaa miidhaa jibarratti oofaatiin jiru kana. Qabatamatti garuu wanni lafarra jirtu dhugaadha jimaan miidhaan fidaa eeyyeen dhaloota doomsee jira dhaloota cabsee jira dhaloota balleessaa jira jimaan dhaloota dhufuuf jimaan hawwinu haa ta'u garuu gabaa isaanii babal'ifnaa qotee bulaan akka gabaa isaa babal'ifatanii goonaa jedhanii osoo irratti hojjetanii xiqqoon osoo uummataaf himin haala adda addaati waan Harargee qottee oomishattee fiduu dandeessu silaa fidanii uummata kanaaf wanni godhanii waan bareeddudha turte akkasitti fuulatti namaan dhayanii nama beeysanii tuffii ani hedduu dhagame gaafasanii tana jiraa gabaabdumatti yoo dandeessan hamanaamaan agartan kana hagachiiftanii ustaazonni faan gachiifnee manaamaan abbichuu argaa bullanuun jettan sun jecha yoo dandeessan namni gartee jimaa kanarra caanaa kaayee jimaa balleessuudhaaf karoora qabu Abiyyi Ahmad malee eelaal sheekutii sanii miti takkaa'uu sheekutii jimaan haraam jettee yaada kanatti himti jechuu keenya sababni illeen Abiyyi Ahmadiitu sheekutii akkasitti walitti qabee waan kana balleessuu keessatti nu gargaara keessafuu naannoon takka akka malee rakkoodha jee dubbate waan kana balleessuu keessatti jimaa kana dhaloota irraa hambifnee dhaloonni kun gartee akka biyya tanaan deemuu danda'u godhuu keessatti nu gargaara jee isaatu sheekutii gorfate warri manaamaan argusan jechuudha. Sheekutiin teenya amma afaanumaan gartaa jimaan halaali yaaboo qabeenya uummata kee jimaan haraamaa dhugaadha garuu jimaan haraamummaa wanni akkasitti akka farshoodha wal qixxeessanii haraama jansaan hin qabu jimaan haraamummaa takkatti hin qabu garuu miidhaa ilma namaa turani fida eeyyee miidhaa ni fida tokkoffaa miidhaan karaa inni fidu yeroo namaa ni guba dhaloota dhiiga xuuxee dhiiga ilmaan namaa keessaa xuuxee ilmi namaa namni jimaa qabu mee obboleeyyan kiyyaa dhugaa san dubbaddaatiif laala. Kanammoo akkamitti godha akkaataan jimaan waan kana itti godhu jimaa keessa wanni gartee diraagaa apitoomotik diraag jedhamu jira. Kana jechuun appitaayitii cufa. Ilmi namaa yeroo jimaa qabamu appitaayitiin isaanii cufama nyaata hin danda'u. Fakkeenyaaf namni yeroo mataa kafaa nyaatee oola. Siigaltee yeroo mataa qofa nyaatee oola namni. Hanqina nyaataatiif qaamni kan kee akka saaxilamu si godha gama biraatiin. Namni hoggaa hundi jimaa taa'ee nyaataa oolu jechuudha. Miidhaadha moo miidhaadhaa miti? Miidhaa. Tun immoo parsantii dhibbatu waan mirkaneeffatame jechuudha. Akka gartee jimaan gartee waan gartee akka namni nyaata hin jaalanne takka nyaata akka nama cufu nyaanni akka nama cufu haa godhu waan godhuuf keessaa qaba. Wanni kun miidhaadha ilma namaatiif dhugaadha. Deeggaramuu hin qabu. Bakka nyaataa buufanna jee namni gartee nyaata faa shawwatu sababa rakkinaati irraa yeroo ammaan kana yoo itti fayyadaman fa'aa hin beeku malee dhaloota dhufuuf garuu jimaan hawwinaa isin. Dhaloota dhufuuf jimaan hawwinaa jimaa ufiif hin qama'inaa gurgurachuudhaaf magaalaa farra oolfanna faa jaati lolaa malee ufiif qama'uudhaaf akkatti lolina ufiif nyaatuudhaaf
numa gabbaatee nadhoon tun hundi tiktok kana hunda boqoo tana guuttatee nadhoon akka dhiiraatti obboleessu xiqqishoollee hin qaanfataniis dhalaan faan gabbaatee jimaa afaan keessa guuttatee hin qaanfattuun jaan shamarran akkasiif hin faan amma inuma ijoollee harargee bira dabarsanii ijoollee arsii hunda barsiiftanii nu as gubbaa intarneeta kana gubbaa tatteessanii shiishaa xuuxaa jimaa kana qamaata waan hedduu dhaloota doomse dhaloonni haala kanaan doomaa jira kun waan gaariidhaa miti dhalootaaf gaariidhaa miti uummata keenya kana akkamitti gartee magaalaa isaa babal'ifnaaf uummanni keenya akka taa'ee hin qamaane gochuurratti akkamitti hojjenna waan jiru ofirratti odoo hojjetanii gaarii namoonni tokko tokko gabbaatanii afaan babbanuu dura takkaa'uu wamantaane dubbatanii asirraa wacurra jechuudha. Sheekotiin ammaan tana jimaan halaal isin jechaa jirtu kun jimaa akka ati qamaatu hin feetu. Jimaan halaal ta'ullee jimaa akka ati teessee qamaatee yeroo tantee jimarratti gubduu fi dubraa fi dardarri wal keessa seenii akkasitti jimaa cafaqatuun waan akkana aadaan taane aadaa fokkattuudha. Darasoonni jimaatti hin dhiyaatina jettee darasaa gorsaa jimaan halaal isin jetti sheekotiin. Hubadhu gaanta. Darasa akkana jettee jimaan qabiin jechaa darasaa ofii barsiiftu gorfataati jimaan halaal jettee dubbatti yoo ta'ellee sheekotiin teenya. Kanaafi waan kana gamanaan hubadhaa isin jenna uummanni keenya rakkoo akkaataa jimaa kanatti gabareen teenya babal'isuu qaban irratti akkaataa jimaan kun itti babal'atee uummanni keenya irraa fayyadamuu qabu irratti hojjedhaa malee namni tokko jimaan gabbee haraama jee akka isa fakkaatetti takkaa'uu qabee nagarree waan kana isheen kun jimaan kun akkana jettanii keessa hubachiisuu danda'uu qabdaniif malee sababa saniitiif gabbaatanii ganda namaa fa'aa arrabsuun sirrii miti obboleeyyan kiyya ganda namaatti hin tuqinaa ganda namaa ammas wanni isin beekuu qabdan ogummaa hundaa ulamaa'iin namni sheekaa tokko namni ulamaa'idhaa tokko tarabbiiti malee tanama hundaati ta islaama hundaati nama hundaaf wal qixa malee tanam tokko tagaree tokkooti miti kanaaf kan akkasitti beekuun hedduu barbaachisaadha sheekotiin illeen isin afeeranii jira warri gartee dhimma rakkoo jimarraa warri qabdan haraamummaa jimaatiif halaalummaa jimarraa warri rakkoo qabdan sheekotiin harargeedhaa ulamaa'iin gurguddoon muftiin gurguddoon koottaa nu gaafadhaa isin jedhanii gaafii isiniif dhiyeessaniitiin jiranii deemaatii isaanii wajjin mari'adhaatii waa'ee jimaa kanarratti fatwaa wajjin kannaadha irratti mari'adhaa wajjin godhaa malee hawaasaaf ajandaa baasuudhaan uummata kana akka daranuu ajandaa baafatee uummata ofii rakkoon garagaraa itti jirtu sagalee uummataa kana ukkaamsuudhaaf rakkoo uummataa kana akka hin dhagamne gochuudhaaf waa'ee jimaa kana ajandaa gootanii uummataa kan tan hadaraa rabbii jaaluudhaa dhaabbadhaa isinillee gaariidhaa miti. Kun illee gabbaatee deebisaa kan dhuuf maa ciqqamtaa miti dura gartee rakkoo ganda kan keessatti furime. Rakkoo ganda keenya keessa hedduutu harkaa qaba. Uummata keenya rakkoo hedduu harkaa qaba. Rakkoo takkaa fi lamaa miti uummata keenya rakkoon harkaa qabdu. Ajandaa jimaatiin uummata wanni hin godhina. Jimaa kagartee jalqaba maal akka ta'e jimaan isinitti himee Abiyyi Ahmed dandeessan Abiyyi Ahmediin kan nurraa buyyaane. Siitu rakkoo jimaa keenya kanarra fide jaati dubbadda. Duru eenyutu waa'ee jimaadhaa dubbatee beeka. Erga Abiyyi Ahmed dhufee na gargaaraa jee harka lafa galaatiin hojjechuu eegalee ammas ajandaa kana tolchee akka gartee uummanni daranuu walitti bala'u jedhuu fi waan kana godhe inni ajandaadhaaf uummata kana wal nyaachisee jiraachuudhaaf waan fedhe uummata kana gidduutti lallaba. Dhaloota ayaatee sitti hin fakkaatin. Nama dhaloota ayaatutu dhaloota fidhaa gabbee durooidhaan dhaloota ofii bulchu halkanii guyyaa boombii lafatti gattuma. Kanarraa takkaan dubbannee haqa meeqaatam waan silaa dubbatamuu qabu meeqaatam hin dubbannee gabbaatanii waa'ee jimaatiif kana ajandaa nu baaftanii uummata wal nyaachiftan gahee nurraa dhaabbaddaa isin hundi keessanuu nagaa barbaada uummanni keenya waan uummataa dubbadhaa malee waan uummata wal nyaachiftu nutti hin fidina gahee dhimma jimaa kana booda nutti hin kaasnaa gahee